Egaan daawwattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan ABC Medical FIBTV waliin ta'uudhaan waa'ee fayyaa keenyaa qopheessinee isiniif dhiyeessinudha. Qopheessitoonni qophii kanaan Abdii Dingataa fi Dr. Sanbataa Guuttataati. Sagalee fi kaameraadhaan kan wajjin jiru Naatnaayil Bonjaati. Naatnaayil Bonjaa egaa sagalee bareedaa fi akkasumas immoo piikcharii bareedaa kan akkasiin dhaggeeffattan kan gochaa jirudha. Baay'ee galateeffannaa. Egaa waa'ee koronaa vaayirasii asuma irratti xumurreeti. Gara dhukkuba sukkaaraatti dabarraa. Egaa dhukkubi sukkaaraas immoo namoonni baay'ee kan qabanii fi koronaa vaayirasii wajjin wal qabatee illee namoonni dhukkuba sukkaaraa qabanis namoota baay'ee miidhaman keessaa akka isaan ta'an daataan jiru ni argisiisa. Mee dhukkuba sukkaaraa kana jalqaba definition kan isin ittiin jettan yookaan immoo hiikaasaa haa ilaallu. Dhukkuba sukkaaraa jechuun kun maal jechuudha achirraa jalqaba? Tole, sukkaarri nanna keenya keessa jira normaali. Garuu dhukkuba yoom ta'a isa jedhudha. Sukkaara jechuun nanni keenya nyaata hin nyaanna. Nyaati suni deemeetu gara seelii daayijestidii ta'a yookiin wal makee caccabee gara dhiigaatti deemeetu dhiigi keenya immoo gara seelii hundumaatti, seeliin afaan Oromootiin wanti inni jedhamu illee hin beeku. Garuu gara seeliidhuma. Seelii deema. Seelii kan ribuu hin deema masil kan onnee deemuu danda'a, kan sammuu, kan kalee nannuma keenya keessa hundumaatti hin deema waan ta'eedha. Sukkaarri sun nyaati gaan amma nanni keenya akka inni humna baasna waan ta'eedha. Yeroo deemnu humna barbaanna, yeroo hojjennu humna barbaanna. Humna sana kan ta'u giluukoosiidha. Sukkaara isa jennu ammaa kana. Nanna keessa yookiin dhiiga keessa gara seelii sanaatti kan geessu akka inni galu kan godhu furtuutu jira. Furtuun sun maalidha? Insuliiniidha. Insuliiniin suni as rajiijii keessatti yookiin paankreas isa jennu asitti oomishama jechuudha. Ishee kana keessatti oomishama. Achitti erga oomishame amma paankreasii kana keessa yookiin rajiijii keessa beettaa seels wanta jedhamtu jiru. Isaantu oomisha jechuudha. Insuliiniin sun gaafa oomishamu gara dhiigaatti ba'a. Dhiiga keessatti gaan sukkaara kana fuudheetu gara seelotaatti geessa jechuudha. Bantuudha. Sana malee lixu. Sukkaarri insuliinii malee kan seelii sana banee gara akka sukkaarri gara seelii sanatti seenu godhu insuliiniidha jechuudha. Kanaaf sukkaarri gaan nanna keenyaaf barbaachisa yoo ta'e iyyuu yoo furtuun sun hin jiru ta'e insuliiniin sun hin jiru yookiin immoo xinnoodha ta'e maaltu ta'a? Sukkaarri sun dhiiga keessatti baay'achaa deema, hin kuufamaa jechuudha. Hamma barbaadamuun olittitu dhiiga keessa yeroo kuufamu dhibee sukkaaraati jenna. Sun daayabeetis isa Ingiliffaan jedhamudha. Meejeriinsa maaliin safaran? Egaa kan ittiin naannoo keenyatti kan nuyi ittiin beennu ishee kana miligiraam per deesiliitir jedhamti. Meeshaan meeshaa adda addaatu jira. Asirratti amma 98 kan mul'atee jiru. Inni sirriin isaa 70 hamma 100tti yookiin hamma 99. 100 kaasee hamma 125tti sadarkaa sukkaaraa hin geenye. Garuu carraanni gara sanatti ce'u jira jechuudha. 126 isaa ol yeroo inni ta'u dhibee sukkaaraati jedhama jechuudha. Kunituu nyaatiin isa nun safaran jechuudha. Sirriidha. Afaan duwwaatti barii ganama afaan duwwaatti kana jechuun otoo waan tokkoyyuu afaaniin hin qabin jechuudha. Daabboos haa ta'u maalis haa ta'u otoo waan tokkoyyuu bishaan illee otoo afaaniin waan hin qabin isa safaramutu 126 isaa ol yoo ta'e sukkaara. Nyaata nyaatanii booda taanaan 200 isaa olidha jechuudha. Inni gaan sukkaara isheettiin dhiiga keessa lakkaa'an sanadha jechuudha. Ayyee mee gara dhibeen kun hammam babal'atee jira kan jedhutti hadarbinuuti. Dhibeen kun gaan akka addunyaatti uummata baay'eetu ittiin dhukkubsatee jira. Fakkeenyaaf tilmaamii WHO nu kennu yookiin World Health Organization nama mileenii 400 fi mileenii 22 ta'utu addunyaarraa sana qaba. Itoophiyaa keessatti odeeffannoon jiru gara dhibbantaa keessa persentii 5% yookiin kan ta'utu dhibee sukkaaraa qaba waan jedhu. Nami 5 sukkaara qaba waan jedhutu odeeffannoon jira jechuudha. Akka addunyaatti hamma kanatu jira jechuudha. Gosi isaa Gosa gaan yeroo baay'ee gosa lamadha kan jiru baay'inaan.
gosa tokkoffaa type 1 diabetes, gosa lammaffaa type 2 diabetes isa jennudha yeroo baay'ee. Kaan immoo dubartoota ulfaa irratti kan mul'atu immoo jira. Inni immoo gestational diabetes jedhama. Sun jechuun isaan yeroo ulfa ta'an duwwaatu sukkaarri isaanii suni hamma barbaadamu ol ta'a. Yeroo sana isa booda garuu hin bada. Egaa carraanni deebisee gara isa lammaffaa type 2tti jijjiiramu jira jechuudha. Jarri kun lamaan egaa type 1 inni jennu kun seesila waa'ee insuliinii haasa'aa turre jira. Pankreasiin yookiin rajijiitu insuliinii oomishuu dadhabe jechuudha. Insuliiniin baay'ee xinnoodha jechuudha type 1. Type 2 insuliinii oomishuu hir'isee rajijiin yookiin immoo seeliin suni insuliinii sanaanii sirriitti banamuu dide. Insulin resistance wanta jennu jira. Al tokko tokko furtuumtuyyuu banuu nuu dida miti. Akka sana jechuudha. Type 2 jechuun banuu resistii godha waan insuliinii sanaan banamuu dida. Akkasii sukkaarri keenya ol ka'aa deema. Sukkaarri waan dhiiga keessatti ol ka'aa deema yookiin immoo al tokko tokko immoo hir'isuu danda'a. Garuu akkasa kanaa miti kan inni hir'atu jechuudha. Mee mallattooleen dhibee sukkaaraa yookaan sukkaarri keenya gaafa ol ka'u arginu maal fa'i? Egaan inni gosa lamaanuu irratti adda adda yeroo baay'ee. Type 1 irratti insuliiniin baay'ee gadi bu'a waan ta'eedhaaf yeroo sukkaarri dhiiga keenya keessatti baay'atu wanta dhufantu jira. Tokko bishaan garmalee nama dheebossa. Lammataa fincaan baay'isa halkan fa'aa fincaaniif baay'ee kaka'u. Sadaffaa baay'ee qallata namni suni kiiloonsaa yookiin ulfinnisaa garmalee hir'isa. Deebisee fincaanumti immoo garmalee baay'ata amma amma kaka'an sanarra darbee jiru garmalee fincaan hin baay'ata hin dadhaba garmalee dadhabbiin hin jiraata nyaatas baay'inaan baay'ee nyaachuus amma amma beela'u nyaatas immoo isa dur nyaatu caala akka inni nyaatuufitu appetaayitiinsa jechuun baay'inaan fidi jedhaan jechuudha baay'inaanii isa kanadha. Inni lammataa mallattoo kamiyyuu argisiisuu dhiisuu danda'a. Yeroo baay'ee maaliin dhufuyyuuti maaliin gara mana yaalaa mana wal'aansaa dhufu warri lammataa kuni balaanni geessisu yookiin xaxaanni fiduun yookiin balaanni geessisuun dhufu jechuudha. Mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'u. Kaan immoo egaan gara waan itti illee dhufna gara risk factors itti dhufna. Kaan immoo mallattoo dhukkuboota biraadhaa wajjin wal makee yeroo itti dhufutu jira. Mallattoo ammas type 1f jenne namoota murtaa'antu qabaata. Yeroo baay'ee garuu mallattoo qabaachuu dhiisuu danda'a. Balaadhumaan achi asii mul'achuu danda'a jechuudha. Balaa geessisuun yookiin miidhaa. Kan warra ulfaa yeroo baay'ee gaanii namni tokko yeroo baay'ee yookiin mana wal'aansaan naqu hordoffiidhaaf taanaanii sukkaarri isaanii yeroo hunda ilaalama. Isarratti baraman yeroo baay'ee jechuudha. Mallattoo dhibee sukkaaraa argisiisuus dhiisuus hin danda'u. Garuu kan inni fakkaatu isa kana sukkaara isaanii safaruudhaanidha yookiin lakkaa'uudhaanidha kan inni baramuu danda'u jechuudha. Mee gara namoota dhibee sukkaaraatiin qabamuudhaa fi saaxil ba'an eenyu fa'i ittiin jenna? Inni type 1 inni jennu yeroo baay'ee namoota dargaggeessa yookiin ijoollee irrattidha kan inni mul'atu. Sababa qabaachuu dhiisuu danda'a. Garuu akka sababaatti kan dhiyaatanii yeroo infekshiniin jiru pankreasii sana pankreatitis wanti jedhamu jira. Isa miidhee dhufuu hin danda'a. Deebi'ee kan biraa maatiirraa maatii keessa yoo jiraate namni maatii keessa sukkaarri yoo jiraate namni qabu yoo jiraate gara ijoollee isaatti yookiin gara fira dhiiga ta'anitti darbuu yookiin namni sun qabaachuu hin danda'a. Garuu harki caalaan autoimmune waan jedhamu jira. Namni keenya amma yeroo infekshiniin jiru sana antiboodii waan jedhamu oomisha sun pankreasii yoo miidhe dhufuu danda'a isa jedhudha type 1. Maaliif pankreasiitu miidhama insuliinii oomishamuun hin xinnaata jechuudha. Type 2 ni jennu yeroo baay'ee wanti inni ittiin dhufu wanti sanaaf saaxila nama kan baasantu jiru. Tokko nyaata gosa nyaataati jechuudha. Nyaata garmalee fayya qabeessa hin taane. Fayya qabeessa hin taane warra jennu warra akka wanta sukkaarratti baay'ate. Harka caalaa immoo umuriin isaanii yeroo 40 fa'aa ol ta'u nyaata sukkaarratti baay'ate nyaachuun sanaaf nama saaxila. Lammata furdina garmalee yoo jiraate
Innis sanaaf nama saaxila. Kaan sochii qaamaa jechuun miillaan hin deemu yoo ta'e namni tokko yeroo baay'ee hojiinsaa taa'uu yoo ta'e manatti konkolaataadhaan gala mana galees hin taa'e yoo ta'e sochiin hin jiru yoo ta'es sanaaf saaxila nama baasachuudha. Dhukkuba biraa fakkeenya warra akka dhiibbaa dhiigaa qabaachuun sanaa wajjin yeroo baay'ee walitti hidhatanii jiru. Deebisee kolesterooliin yeroo baay'atus akkasuma walitti dhufeenya qabaachuu hin danda'u. Irra guddeessa gan taayiptuu warri jennu kuni akkuma tamma sila jette nyaataa fi amaloota ofii miidhuu danda'an yookiin akka hin jajjabaanne warra godhantu sanaaf nama saaxilachuudha gara taayiptuu sanaa. Egaa mee dhibee kana yaaluutti adeeminuuti. Dhibee kana akkamittiin yaaluu dandeenya? Akkasumas immoo ofirraa ittisuudhaaf maal gochuu qabna kan jedhuun ilaallu. Tole egaa taayip 1 akkasila jenne yeroo insuliiniin xinnaatudha. Namni tokko ofirraa ittisuudhaaf hin danda'u. Inni jalqaba ittisuudha ofirraa. Taayip 2 garuu namni ofirraa ittisuu hin danda'a amma ta'e. Yookiin harka caalaas jechuu dandeenya. Amala warra sila jenne warra akka nyaata sukkaaraa ittiin baay'inne yookiin nyaata baay'ee mi'aawu dhiisuudhaan qaamaan sosocho'uu, furdina hir'isuu, furdinuma sirrii qabaachuu, dhukkuboota warra kaan irraa of ittisuu yookiin sirriitti yaalamuu ittisuudhaaf nama gargaara. Inni guddaan gaan ofirraa ittisuudha jechuudha isa taayiptuudhaaf. Warra sukkaara qaban keessaa 90% taayiptuu isa jennu sanadha. Kanaaf harka 90 ofirraa ittisuu dandeenya. Warri persentii 5 amma 10 ta'an taayip 1 isa jennu sanadha. Inni ofirraa ittisuudhaaf rakkoodha. Maaliif namni tokko ofirraa ittiseetu hin taane uumamuu maanitu namni sun dhukkuba sanaaf saaxilama waan ta'edha. Inni lammataa isa amma nyaata sochii qaamaa jennirraa taane inni lammataa egaa yoo sanaan hin sirratu ta'e sukkaarri suni miidhaa yookiin balaanni fidurraa of ittisuudhaaf qorichatu jalqabama. Qorichi suni warra taayip 1tiifi maal jenne taayip 1 sila furtuutu hin qabanii inni kanaaf furtuu sana kenninaaf insuliinii barbaachisaa jechuudha. Taayip 2 immoo furtuun xinnaachuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee furtuu sanatu sirriitti hin hojjetu ta'a yookiin banamuu dida ta'a waan ta'eedhaaf qorichaanii furtuu sana akka inni sirriitti hojjetu qorichaan gargaaruu hin dandeenya. Qoricha kiniiniidha jechuudha warri isaan immoo. Insuliiniin sun yeroo baay'ee marfeedha. Inni marfeedhaan insuliiniini. Warri sun immoo kiniiniidha. Kiniiniin asirraa hin qabnu kunoo qabna natti fakkaata. Kiniinii dhaanitu jalqaba ittiin jalqabachuudha warra taayiptuu sana. Kan barbaachisu amma qorichi suni hojjeteeraaf hin hojjenne isaa hir'isna moo itti dabaluu qabna isa jedhuufi yeroo hundumaa hordofuu barbaachisaadha. Manatti yoo qabaatan manatti. Yoo ta'u baates bakka mana wal'aansaattis sukkaara isaanii lakkoofsa isaa baruu akkuma yeroo dhiibbaa dhiigaa lakkoofsa baruun barbaachisaa ta'e isa kanarrattis barbaachisaadha jechuudha. Sun maaliif nu gargaara waan lamaafidha. Tokko qoricha sana hin daballaasa jedhudha. Lammaffaa maaliif yoo sukkaarri sun sirrii ta'edha kan inni dhiibbaa inni geessisu yookiin balaa inni fidu ittisuu dandeenya. Lammaffaa immoo sukkaarri sunis garmalee gadi bu'ee yoo ta'es immoo qoricha sana sirreessuu qabna waan ta'eedhaaf. Keessumaa warra taayip 1 ta'an irratti yoo sukkaarri gadi bu'ee innis balaa fida haayipoglaasiimiyaa isa jennu balaa fiduu waan danda'uuf isas ittiin ilaaluudhaaf gargaaranni kun waan ta'eedhaaf yeroo yerootti ilaalamuun barbaachisaadha. Kaan kunoo wanti kun jirti furdina ofii yeroo hundumaa ilaaluu fi ulfina yookiin kiiloon meeqa akka ta'e ilaaluun barbaachisaadha. Kopheen jira. Kanaaf ispoortiidhaaf inni hin barbaachisa jechuudha. Nyaata nyaannullee yoo danda'ame ulfina keenya yookiin furdina keenya wajjin wanta ta'u nyaachuu kun amma asirratti kiiloo isaa ilaalaa jirti. Gosa nyaataas nutti himaa jirti isheen kuni. Gosa nyaataa tariitti dhufna ta'a. Isas gosa nyaataas dhibee sana wajjin maaltu deema isa jedhu innis ilaalamuun barbaachisaadha. Sanaan wal qabatee dhukkuboota dhufuu danda'a warra akka dhiibbaa dhiigaas hordofuun gaariidha. Kaan egaan isheen kun maal nutti argisiisti yeroo baay'ee sukkaara keenya illee akkamiidha isa jedhuu fi yeroo yerootti galmeeffachuun barbaachisaadha. Inni hin gargaara jechuudha. Egaan daawwattoota keenya turtii nun har'a gochaa jirru waa'ee dhibee sukkaaraa akkasumas immoo waa'ee koronaa muraasa dubbannee turre.
Turtiin keenya ammas itti fufaa boqonnaa muraasa fudhannee walitti deebinaa. Egaa dhibeen sukkaaraa maal jechuu akka ta'e ergii ilaallee booddee yaalli isaas maali kan jedhu ilaalleerra. Yeroo muraasatu nu hafa boqonnaa muraasa booddee walitti deebinaa. Ammas turtiin keessan ABC Medical waliin haa ta'u. Har'a kan walii wajjin ilaalaa jirru waa'ee dhibee sukkaaraati. Dr. Sanbataa Guuttataa qopheessaa qophii kanaa akkasumas immoo Associate Professor University Finfinneetti Internal Medicine akkasumas immoo dhukkuba keessoo fi dhukkuba onnee irratti subspeciality kan qabanidha. Isaanii wajjin turtii gochaa jirra. Ammas nu waliin turaan hafeerraa kootee egaa Dr. Waa'ee dhibee kanaa ilaallee jirra. Namoonni nyaata isaan namoonni dhibee kanaan qabamanii jiranii nyaata isaan baay'ee filachuu qaban maal ta'uu qaba kan jedhu walii wajjin haa ilaallu. Dhibee kun akka hin qabamneefis silaa nuu kaastanii turtan muraasa nyaata maalitu baay'inaan sooranneeti riiskii kan ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhu ilaallume. Tole akkuma amma asirratti ilaalaa jirru nyaati warri healthy diet warri nu jira qaama ofiitii fi gaarii warri ta'an keessumaa umurii yeroo dabalaa deemu. Nyaati balanced diet jechuun warra carbohydrate, protein, fat, warra vitaminii qabu madaalanii fudhachuun gaariidha. Sukkaaraaf immoo harka caalaa maalitti fayyadamuu qabna jechuudha. Yooma warra kaan qabaachuun nurra jiraate iyyuu gosa fuduraaf kuduraa gosa warra midhaan callaa kana warra akka baaqelaa fa'aa warra akka atarii fa'aa isaan gaariidha. Kuduraaf fuduraa keessaa warra akka naannoo keenyatti baay'inaan kan jiru raafuudha. Raafuu gargaaramu. Waan magariisa ta'e. Magariisa warra ta'anii raafuudha. Warra kana gaan birookoolii afaan keenyaan illee birookoolii ma yoo jenne malee waan jiru. Warra raafuu maraa kana deebisee qaaraanis akkasuma nyaatuma warra vegetables jennu kana keessa magariisa kana keessa jira waan ta'eedhaaf warra akka appilii yoo arganne burtukaanii, loomii, maangoo, paappaayyaa, avokaadoon kuni ittisuudhaafis hin gargaaru. Warra dhibee sukkaaraa qabaniif illee yeroo yerootti hin barbaachisu. Maangoon akkamii sukkaarri isaa? Warri firuutii jennu kun amma maangoo, burtukaaniin kun, muuziin kuni mi'aa qabu. Garuu torbanitti si'a tokko si'a lama fudhachuun gaariidha. Maaliif potaaseemis qabu jarri warri kuni waan ta'eedhaaf warruma dhibee sukkaaraa qabaniif iyyuu barbaachisaadha jechuudha. Baay'isuun garuu gaarii miti. Baay'atu garuu torbanitti si'a tokko si'a lama gargaaramuun isaaf gaariidha jechuudha. Kaan gosa foonii, gosa hanqaaquufa yoo ta'e akka baalaansii daayit isa jennutti nyaata madaalawaatti yeroo yerootti nyaachuun rakkoo dhibee hin qabu. Garuu baay'isuu miti. Harka caalaa gara kanatti madaallii isa gara kanatti caalchisuudha. Inni kaanii nyaata nuyi immoo yookiin warruma nyaachuu qabnu keessaayyuu namoonni garaagaraa jira. Keessumaa weetii wajjin wal qabate. Warra akka pirootiinii fi faatii hamma ta'e fayyadamuu qabna. Garuu namoonni weetiin isaanii ol ka'e immoo wanti isaan irraa riizarvidii ta'uu qaban ni jira miti. Sirriidha. Yoo egaa furdinni garmalee ta'e yookiin hamma barbaachisu olitti yoo ta'e ulfinni nama warra pirootiinii kana gosa pirootiinii gosa dibata baay'inaan qaban yookiin faatii dhadhaa baay'ee qabu yookiin zayitii malee baay'inaanii gargaaramuurraa of ittisuu qabu isaan hir'isuu qabu garmalee harka caalaa gara kanatti yoo dhufanii hir'isuudhaaf hin gargaara. Sochiin qaamaa kanatti dabalatee baay'ee isaan gargaaruu danda'a isaaniifis jechuudha. Mee nyaatolii immoo itti fayyadamuun nurra hin jirre maal haa ta'an? Egaa fakkeenyaaf asumarra keessattis sukkaara inni suni buna yoo dhunne shaayii yoo dhunne sukkaaratu itti naqin duwwaasa fayyadamu durbeen baadiyyaa keessatti. Ashaboodhaan dhuguu yookiin immoo duwwaa dhuguu duwwaa sukkaarri yeroo keessa barame. Kanaaf dhiisuun isaan ulfaatu jechuudha. Isa dhiisuudha. Kan warri akka chookoleetii qaban kana egaa kun nyaata magaalaati waan ta'eedhaaf isaaniin dhiisuudha.
Kun bifuma sukkaara waaniitiin warra qoqqophaa'anidha mi'aa ta'anii sukkaarritti makamee isaan kun isaanidha jechuudha warra chookoleetii qabu karameellaa ta'anii bifa dhugaatiitiin immoo warri jiran jiru warri soft drinks jennu. Waan akka Isaanii lallaafama warri jennu hundumtuuyyuu warri mi'aa qabanii irraa of ittisu yeroo isaan itti barbaachisan jiraachuu danda'a karameellaan fakkeenyaaf yoo balaa nama fakkeenyaaf sukkaarri garmalee bu'ee haayipoglaayisiimiyaa isa jennu mallattoonsaa waan akka namni tokko warri keessumaa insuliiniis haa ta'u qoricha warri fudhatanii yoo bifa mallattoo sana argisiisan fakkeenyaaf dafqisiisuu ollachiisuu nyaata yeroo sanatti barbaachisuu danda'a isa booda of wallaaluutti deemsisa waan ta'eedhaaf yeroo sanatti wanta mi'aa fudhachuun barbaachisaadha. Warri dhukkuba sukkaaraa qaban beeku kana. Kiisii isaanii keessa kaa'atanii deemu yeroo keessa kaa'atanii deemu. Sun of eeggannoodhaafidha yerootti sanatti malee akka nyaataatti garuu jara kanarraa of ittisuun barbaachisaadha. Nyaata nuni baramaatti nyaannu warra akka dinnichaa kaalooriin isaanii ol ka'aa ta'e shankoora fa'aa kana isaanii no. Agadaan shankoora fa'aa warri jennu warri kuni warruma direct gara glukoositti akka salphaatti jijjiiraman waan ta'eef isaanis warruma kana wajjin wal qixadha jechuudha. Dinnicha fa'aa hir'isuun gaariidha. Gaarii ta'a waan hin turte achittiin argite hin beeku ishee karaarra bitanii nyaatan kana chiipsiin kuni dinnicha fa'i isaanii kanaaf isaaniinis hir'isuun gaariidha jechuudha. Mee dhibeen kun immoo yoo yaaluu baanne yookaan control kan ittiin jennu to'annoo jala oolchuu yoo baanne ol ka'ina sukkaaraa kana wantoota baay'ee inni namarratti fiduu jiranna isaan kana walii wajjin halaallu. Deebii akka addunyaattis immoo dhibeen guddaan akka addunyaatti nama hubu onneedha. Kanaaf tokko dhibeen guddaan sukkaarri fidu onnee miidha. Coronary artery disease kun maalidha? Hidda dhiigaa qabdi onneeni carraa hiddi dhiigaa sun cufame hartattaak waan jedhu waan fiduu danda'uuf tokko yoo sirriitti yaalamuu baate dhukkuba onneetiif nama saaxiluu danda'a. Onneet taanee gaan onneen paampii yeroo gootu hiddi dhiigaa gurguddaatu jira gara biraa kan deeman. Isaan keessaa tokko sammuudha. Asirrattis akkasuma hidda dhiigaa miidha. Hidda dhiigaa waan miidhuu fi sammuu irratti waan dhibee adda addaa geessisuu danda'a. Akkuma hidda onnee irratti cufuu danda'u jechuudha. Sammuu irratti wanta inni geessisu hiddi sun dhiphachuu danda'a. Hiddi dhiigaa suni yookiin cufamuu danda'a waan ta'eedhaaf istrookii fa'aa fiduu danda'a. Qaamni gar tokko laamsha'uu yookiin lawwaasa'uu sana fiduu danda'a. Kaan sukkaarri maaliif sababa ta'a? Hiddi dhiigaa xixinnoo yeroo isheen miidhamtu warra irraanfatan fa'aa dimenshaa isa jennu gara sanatti illee nama saaxiluu danda'a jechuudha. Hiddi dhiigaa kan biraa kan miidhamee achumaan namni balaan kan biraan kan inni geessisuu danda'u miilla irrattidha. Hidda dhiigaa miilla irrattis akkasuma sukkaarri dhibee fiduu danda'a. Sanaan maaltu ta'a? Yoo dhiigi sirriitti naquuf ta'e hin goga. Hin gogachuuni nerviinis kan biraa kan miidhamu nerviidha garuu hiddi dhiigaa yeroo inni sirriitti geessuu didu hin goga. Sanaan madaa'uu danda'a. Sun deebisee dhiigi yeroo inni dhaabbatu immoo gara gaangiriiniitti illee geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf miilli cituu fa'iif sababa ta'uu danda'a. Kan biraa ijadha. Ija irratti maal fida? Arguu fa'aa irratti rakkoo fiduu danda'a. Hiddi dhiigaa achi keessa jiru baay'ee qaqalloodha. Qaqalloodha waan ta'eedhaaf achi keessatti hidda dhiigaa sana yoo miidhe yeroo sukkaarri ol gar malee baay'atu tokko hidda dhiigaa miidha waan ta'eedhaaf carraan argituu yookiin jaamuu fiduu yookiin agartuu dhabuu jira jechuudha. Kan biraa kan inni fiduu danda'u kalee irrattidha. Akkuma yeroo darbe waa'ee dhiibbaa dhiigaa irratti haasa'aa turre kalee kan miidhan keessa dadhabbii kalee kan biyya kanatti fidan keessa inni guddaan tokko sukkaaraadha. Dhibee sukkaaraati waan ta'eedhaaf kaleellee miidhuu danda'a jechuudha sababii sana. Amma lakkoofsi namoota daayaalisiisiidhaan yaalamanillee baay'ee ol ka'ee jiran. Sirriidha. So lakkoofsa diyaabeetisii wajjin baay'ee walitti dhufeenya qaba jechuudha. Sirriidha. Keessumaa diyaabeetisii harka afur keessaa harki sadii olii sababa sukkaaraa yookiin sababa dhiibbaa dhiigaati jechuudha isaanii.
baay'inaan warra akkasiiti jechuudha. Hidda dhiigaa kun egaa maalirraa ka'a? Miidhaa hidda dhiigaa irraan geessisudha. Warri kaan immoo jiru akkasuma onnee irratti kan biramaanni maal fiduu danda'a? Diabetic cardiomyopathy waan jedhamu foonuma isaa dadhabsiisa. Kanaaf gara onneen paampii gochuu dadhaba. Isa dadhabuu danda'a. Deebi'ee ija irratti kan bira kan inni fidu kaataraaktii fiduu danda'a. Moora ijaa sana akka seenii sirriitti hin argine godhee achi keessa yeroo sukkaarri baay'atu sana miidhuu danda'a. Gilaakoomaa illee fiduu danda'a ija irratti. Dhiibbaa ija keessa. Pireeshariin keessa ol ka'uu danda'a. Sunis gara agartuu dhabuutti illee nama geessuu danda'a. Kaan maal miidhaa? Ilkaan miidhuu danda'a. Ilkaan irratti sukkaarri waan baay'atuuf hiddi dhiigaa naannoo sana jiranitti infekshiniidhaaf illee akka salphaattitu kaalcherii ta'a. Kaalcherii jechuun infekshiniin suni naannoo sanatti wal horuudhaaf illee carraa banaaf jechuudha. Kanaaf ilkaan dhukkubsachuun akka salphaatti madaa'ee tottoruun yeroo sukkaarri baay'atu carraansa hin bal'ata jechuudha. Kaan nerviidha kan inni miidhu. Nerviin amma sila jenne miila irratti tokko hidda dhiigaa yeroo inni cufamu yookiin yeroo inni dhiphatunni kaan immoo nervii waan miidhuuf sukkaarri yeroo nerviin miidhamu maal ta'a? Ina dooda. Kanaaf yeroo inni doodu namni suni hin dhaga'u jechuudha. Hin dhaga'u kanaaf yoo caammaan kutee yoo waan irratti lafa dha'ee yoo qara wayii irra jetan illee itti mul'atu. Akka salphaatti citaa hin miidhama. Sun maaliif saaxilama? Infekshiniidhaaf saaxilama. Dafees hin fayyu. Infekshiniidhaafis waan saaxiluufi tokko dafee hin fayyu. Waan gilukoosiin naannoo sana jiruufi infekshiniifis immoo sababa ta'a. Sababiin isaa baakteeriyoonni sooratachi argatu. Infekshiniin garmalee ol ta'uu danda'a. Sirrii garmalee ol ka'a. Sunigaan gara amputeeshiniitti geessuu danda'a jechuudha. Baay'inaan egaan warri kun warra nuyi gurguddaadha jennuudha garuu buusaa irratti illee rakkoo dhibee fiduu danda'a akkuma sana. Deebi'ee gogaa manannaa irratti illee akkasuma dhiibbaan fidu jira. Warra orgaanii warri kaan jira fakkeenyaaf quunnamtii saalaa irratti illee warra rakkoo fiduu danda'a. Warri kaanis jiru garuu warri gurguddaan nuyi jennu dhibee sukkaarrii yoo sirriitti jaalamne ta'e balaan fidu warra kanadha. Dhibeen kun egaa dhibee qaamanni hin miine hin jiru. Dhibee kana garuu to'achuun ni danda'ama. To'achuu qabne yoo ta'e immoo ergaa isin namoota sukkaara qabanii fi dhaamuu qabdan maaltu jira? Egaa akka sila jechaa turretti ofirraa ittisuun harka caalaatti keessatti hin danda'ama amma ta'e. Ofirraa ittisuun warra type 2 jennu kana ofirraa ittisuun hin danda'ama. Nyaata sirrii qaamaan sosocho'uu furdina ofii eeggachuu isaan kuni ofirraa ittisuudhaaf amaloota warra kaan illee eeggachuun warra akka dhiibbaa dhiigaa fa'aa yaalamuu xuuxuu dhiisuu isaan kun illee sanaaf bu'aadha. Lammata isamma type 1 jennu sana ofirraa ittisuu yoo dadhabamiyyuu balaanni fiduu dhabamsiisuu yookiin hir'isuun yookiin immoo tursuun hin danda'ama jechuudha. Akka inni dafee hin dhufne illee gochuu yookiin dhabamsiisuu yookiin immoo egaa tursuudha jechuudha inni guddaan. Type 2 ni jennu akkasuma yoo ofirraa ittisuudha deebisee akka inni miidhaan geessisne nyaataanis. Isa baay'inaan ofirraa ittisuu hin danda'ama. Keessuma akkaataa jireenya keenya sirreessine isa ofirraa ittisuu hin danda'ama. Sirriidha. Isa ofirraa ittisuu hin dandeenya. Qorichaanis yaaluu hin dandeenya. Miidhaan inni fidu immoo yeroodhaan ilaaluu. Sukkaara isaaniis immoo namoonni dhibee sukkaaraa qabanii sukkaara isaanii safarachuu fi qoricha isaanii sirriitti fudhachuu yerootti wal'aansa isaanii hordofuu. Inni kun barbaachisaadha jechuudha. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa kan gochaa jirru waa'ee dhukkuba sukkaaraa walii wajjin dubbachaa turre. Dhukkubi sukkaaraa miidhaan namarraan hin geenye hin jiru. Ofirraa ittisuun lafa danda'amutti ofirraa ittisuu namoonni dhibee sukkaaraa qaban immoo ofirraa yaala ga'aa fudhatanii
akka isaan xaxaa dhukkuba kanaa yookaan komplikeeshinii dhukkuba kanaa ofirraa ittisanii fi dhaamsa keenya dabarsina. Egaa turtiin keenya har'aa asuma irratti goolabamaa Dr. baay'ee galatoomaa isiniin jechuun fedha. Dhuma irratti egaa koronaan irraa ofii ittisuudhaa fi piriikooshinii fudhachuu qabnu, of eeggannoo gochuu qabnu hundumaa gochuu qabna. Harka keenya ammaa dhiqachuu, fageenya keenya namarraa qabnu yoo xinnaate meetira 2 eeggachuu danda'utu nurra jira. Akkasumas immoo lafa namni itti baay'ate walga'ii namoota baay'ee qaban keessa dhaquutu baannee gaarii ta'a. Gaafa gadi ba'uun baay'ee barbaachisaa ta'e afaan keenya fi funyaan keenya haguuggannee ba'uu maaskii fayyadamuun gaarii ta'a. Inni guddaan egaa fageenya keenyaaf harka keenya sirriitti dhiqachuudha. Yoo mallattooleen dhukkuba kanaa isinirratti mul'atan 83 35 irratti bilbiluudhaanii dhaamsa keessan dabarfachuu dandeessu. Akkasumas immoo afaan Oromoodhaan 69 55 irratti dubbachuu dandeessu, himuu dandeessu. Akkasumas immoo mallattooleen akkasiin irratti argameera yaalan barbaada jechuu dandeessu. Egaa waa'ee dhibee kanaa waa'ee dhibee sukkaaraa immoo yoo nu gaafachuu barbaadan har'a itti haasofnee ba'aa jirra. Namoonni nutti haasa'uu yoo barbaadan immoo 7024 irratti yoo nu bilbiltan nu argachuu dandeessu. Isiniif deebii gaaffii garaagaraa qabdu yoo ta'e isinii deebisuu dandeenya. 7024 hin irraanfatina. Waa'ee dhibee kamiyyuu yoo qabaattan hakiima keessan waliin isin quunnamsiisna. 7024 egaa ABC Medical isinii qopheessee jira jechuudha. Dr. Sanbataanis yeroo yerootti yeroo waa'een dhibee onnee dhibee keessoo baay'inaan jiran immoo dhuftanii daawwattoota keenya dubbisuu dandeessu waan ta'eef isas isinii qopheessina. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa asuma irratti xumurama. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti nagaatti.